Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo addunyaa kanarratti argamtan akkam jirtan, nageenyi fayyaan keessan akkami? Alhamdulillah anis nagaa kooti akkami? Haalli jireenyaa haalli dhukkuba zabanaa akkami? Rabbiin dhukkuba zabanaa jalaa hunduma keenya najaa nu haa baasu, waan baraaf dhukkuba baraa kana hunda isaa Rabbiin najaa nu haa baasu. Ani gara kan kootiin filannoon egaa waa hunda caalaa Rabbi kadhachuudha. Bakkuma jirtanii Rabbiin kadhadhaan isiniin jedha obboleeyyan akiraa, obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoo hundumtu amantaa qabdan hundumaan Rabbi keessanitti bu'aa, Rabbi keessan kadhadhaa isiniin jedha. Kan Rabbi olii hin jiru waan ta'eef Rabbiin akkuma fideetti nurraa haa deebisu. Balaa baranaatti balaadha kun, balaa nuti hin dandeenye kana kan humna keenya olii Rabbiin nurraa haa deebisu. Rabbiin kadhadhaan isiniin jedha. Baay'ee yaaddessaadha, namni addunyaan guutuu yaaddee jira. Kana achi yaaddoo kana Rabbiin geenuu nuuna jedhu kanan isiniin jedha dhaamsa kooti kuni. Ergan kana jedhe immoo wannidha, haappii bareedaa takka isin garsiisuu barbaadeetanii. Haappii bareedaa amma durallee haappii kana feesbuuka kiyya irratti maxxanseen ture. Haappii haalaan bareedaadha. Haala ittiin biyya galtanii ji'oogiraafii keessa seentanii, haala ittiin dhayxanii qe'ee warra keessanii naannoo keessan ittiin daawwattanidha. Haappiin kun haappiin aariyaa miti, waan namoonni kamuu moobaayila isaarraa qabudha. Waan ajaa'ibaati dhugaa dubbachuuf. Qe'ee warra keetii dhayxee kan ittiin suuraa isaa daawwachuu dandeessudha jechuudha. Ji'oogiraafii appilikeeshiniidhaan jechuudha, lookeeshiniidhaan jechuudha. Kanaaf baay'ee namatti tola dhugaa, baay'ee nama gammachiisa. Amma dura akkuma argitan feesbuuka kiyya irratti maxxanseen ture kunuuti. Qe'ee warra kiyyaa dhaqee suuraa ji'oogiraafiidhumaan dhaqee suuraa kaasee haala kanaan maxxanseen ture. Namoonni tokkos immoo as jalatti komantii jalattis ta'ee na gaafatanii turtanii haala kamiin haappiin kun, haala kamiin waan kana gochuu dandeesse namoonni naan jettanii jirtanii. Kanaaf haappichi gaa isin agarsiisa, waan baay'ee namatti toludha. Yaa qe'ee warra ofii as teessee yeroo suuraan illee ta'u daawwattu baay'ee tokko bakka gammachuu addaa wayii sitti dhaga'ama. Kanumaaf anis haaluman itti argadhe kana isin garsiisee isinis immoo ilaaltanii akka itti gammaddanuu ittiin isin affeeruu barbaadeetanii jechuudha. Dhugaa Rabbi ani baay'ee tokko dasna jedhe gaafan haala sanaan dhaqee qe'ee warra kiyyaa arguu jechuudha. Egaa aappiin sun aappii yookaan pileestoorii keessaa gadi bu'uu miti, yookaan immoo aappii gartee googilii kiroomii keessaa gadi bu'uu miti. Noormaanii inni aappiin kun, aappii kana namni kamuu moobaayila kamuu irratti kan argamudha jechuudha. Kashaafa kan hin ta'in alatti moobaayil teechii irratti in argama. Aappiin kun aappichi isa kana, maappii kan jedhu isa kanadha. Egaan waan ajaa'ibaati wanni kun. Namni kamuu yaalee wanna gochuu hin danda'a. Baay'ee salphaadha. Wanni isaa kallattii yookaan karaa qaba. Karaa isaa isin agarsiisa, haala ittiin inni danda'amu hunda isaa isin agarsiisa. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti na hordofaan isiniin jedha. Egaa gamanummaan immoo YouTube channel kiyya haaraadha. Kottaati guddisaa ittiin isin affeera. YouTube channel kiyya qeerroo peejiidha. Kana jettanii kanuma jalqabaa kanarratti yoo rukuttan ni argattanii qeerroo peej kunuunsuma kana piroofaayilii koo ofirraa qaba. Kanaaf isin affeeran jira. Subscribe godhuudhaan guddisaan isiniin jedha ilmaan Oromoo hundumti keessanuu namni argitan hunduu subscribe gochuudhaan guddisaa. Egaa barnootichi kam seetanii haappiin sun isa kanadha. Aappiin kun isa kanadha jechuudha. Moobaayilli kamuu ofirraa qaba. Akkuma duratti isinitti himedha. Moobaayilli kamuyyuu ofirraa qaba. Achi maal gootanii aappii kana kallattiidhaan keessa seentanii jechuudha. Akkanatti isinii dhufaa jechuudha. Inni lookeeshiniidha.
yeroon akkanatti isinii dhufee maal gootanii kunooti asirratti argitanii qastii roga 4 ta'ee fi kan roga 3 ta'e lama kan of jalaa qabu kana isa kana hin tuqxanii jechuudha. Sana booda hin filattan jira kana keessaa jechuudha. Kanneen isinii baasaa jechuudha. Tokkoffaa kan jiru isa kana, lammaffaa, sadaffaa kanneen dhiistanii too kan lammaffaa kana filattanii jechuudha. Isa kana isinitti mul'ata jedheetiin amana akkasitti filattaniin jechuudha. Achi booda gidduu isaa gadi tuquudhaan irraa deebitanii jechuudha. Achi booda maal gootanii kallattiidhaan mee Itoophiyaa jennee itti barreessinaa. Itoophiyaa kunooti meelaalaa Itoophiyaa asalla jedheen barreessee jira. Asallaa fakkeenyaaf mi'a laalloo asallaan maal akka taate haala kamiin akka jirtu meelaalaa jechuudha walumaan. Ayyeen yeroon akka haala kanaan isinii dhufe minaalbaata wannaa yeroo isinitti barreessitan irraa isin jalaa deebi'uu danda'a bakka duraanitti. Kanaaf isii kana keessa seenuudhaan ni tuqxanii jechuudha. Ammallee kan lammaffaarra jiru kana filattanii isa kana. Achi booda asallaan kunoo kana fakkaatti jechuudha. Kunoo akkuma isin barreeffama irratti agartan asallaa jedhee jira. Asallaa jedhee jira kunooti. Kunillee hospitaala asallaa keessatti argamudha. Kanaaf mee ji'oogiraafii kana gaa haala kanaan erga magaalaa asallaa daawwannee san booda guddisnee haa laallu. Ni guddisnaa jechuudha. Ni guddisna. Mee istaadiyoomii magaalaa asallaati kunniin jechuudha. Hin mul'ata jedheetiin amana. Kun haala kanaan istaadiyoomii magaalaa asallaati. Haala kanaan ganda fakkeenya istaadiyoomii kanarraa fakkeenyaaf naannootti dhalatte katamaa kana keessa tilmaamaan karaan kun ganda warra kootii geesse jechuudhaan kallattii afurtu jira. Amma fakkeenya kallattii afran kana keessa tilmaamuudhaan baatee ganda qe'ee warra keetii dhaquu dandeessa tokko. Lammaffaa ammoo fakkeenya asalluma taate warri naannoo sana yookaan xiqqoo irraa gadi fa'aa yookaan naannoo baadiyyaatti fa'aa yoo jiraatte fakkeenyaaf isin agarsiisa. Mee digaluu fa'aa deemnee ilaalla. Sagureedha. Amma kun fakkeenyaaf kunootiin agartanii saguree jedhee jira. Saguree jedha. Hayyee kudee amma fakkeenyaa asallaan eessa? Asallaan kunooti. Sagureen kunooti jechuudha. Sagureen kunooti. Laalala saguree kunooti. Sagureedha kun magaalaa aanaa ooma akkasiin fakkaataan garuu hin dhagaye malee hin dhaqne magaalaa Saguree jedhama. Kuni Arsii keessatti argama naannoo Asallaa. Achiin gad dhuftee ammoo achiin gad dhuftee akkanatti yoo deemte yoo arkiste maal argatta? Digaluudha jechuudha. Kunoo digaluu jedha kun. Kunooti digaluu barreeffama ji'oogiraafii irra kaa'ee jira. Digaluudha. Kunoo magaalaa digaluuti jechuudha. Fakkeenyaaf digaluu mana barumsa digaluuti kun jechuudha. Mana barumsa digaluuti kun kan agartan kun jechuudha. Kunneen mana barumsa digaluuti. To'eekaa mana barumsa digaluu fakkeenya katamaan kun katamaa haalaan guddaa miti, giddu gala yaani katamaa xiqqoodha. Kanaaf as keessatti fakkeenya naannoo kana manni kan kee manni maatii keetii yoo naannoo kana ta'e tilmaamaan itti haala kanaan guddifattee naannoo mana warra keetii suuraa kaasuu dandeessa jechuudha.
screenshot gootee suuraa kaasuu hin dandeessaa jechuudha. Waan baay'ee bareedaadha. Hin jaallattan jedheetiin amana inshaallah baay'ee namatti tola. Egaa haaluma wal fakkaatuun fakkeenyaaf irraa deebine mee mee Itoophiyaa ciroo haa jennu. Itoophiyaa ciroo. Haala kanaan fidee jechuudha ciroo. Cireedha kun ciroo miti. Cireen eessa akka ta'e hin beeku ani. Cireedha. Mee tole Itiyoo Dirreedawaa jennu. Itoophiyaa Jimmaa Itoophiyaa Jimmaa haa jennu. Jimma laala akkatti fidee Itoophiyaa Jimmaa haala kanaan nu fidee jechuudha. Saniin booda asuma irratti aggaaroo jennee barreessuu dandeenya yookaan geeraa ciraa jennee barreessuu dandeenya. Ciraa aggaaroo 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 fidee jira jechuudha. Laalame akkatti das jedhu mee kaartaa aggaaroo hunda isaa keessootti jechuudha itti naannee jira. Fakkeenyaan guddisna jechuudha aggaaroo daawwachuuf kunoo haala kanaan naannoo kam akka taate asirraa tilmaamu. Fakkeenyaaf karaa nin beekan eessa akka dhaqu karaan keelloo dibate kun eessa akka dhaqu nin beekan gara Lubbaabor gara Mattuu akkas deema. Fakkeenyaa asirratti argachuu dandeenya. Gara Sigimoo deema. Karaa fakkeenyaaf Toobbaa deema. Haala sanaan kunooti keelloo fakkeenya Itoophiyaa hotel kun amma fakkeenyaaf eessa seetanii dambii full haaluma kanaan fakkeenya guumaa jedha. Laa amma kun asirratti guumaadha jechuudha. Kun immoo karaan akkuma kanaan deemaa jechuudha. Kun waan baay'ee nama hin rakkifnedha. Haala karaa gabaa amma fakkeenyaaf kun amma karaan keelloo dibatee eessa deeme achi kutee karaa Lubbaaboraa karaa Mattuu karaa Goree akkas kutee jechuudha. Kun akkanatti gara kadii dhufe kun karaa Jimmaati jechuudha. Asirraan immoo geeraa keenya dhaqaa jechuudha. Kun amma karaan adiin kun ispaaltii miti ashawaadha. Kanaaf bicaan dibanne addaatee jira jechuudha. Haaluma kanaan fakkeenyaaf guddisee dhaquun hin danda'a. Fakkeenya haala kanaan harkisee bashaashaa amma ganda Dr. Abiy bashaashaadha kun. Bashaashaa jedhee rabbarraa jira. Asumaan fakkeenya yoo harkiste karaan in mul'ata jechuudha. Karaa keessaa karaan konkolaataadha guddatee mul'ata. Kun hin beeksisa akka kanatti deema jechuudha. Kun kanarra ni deema jechuudha. Fakkeenyaaf nima deemtaati karicharra xiqqoo harkiste kun katamaan kunillee sadii moo maal akkasii achi booda ni harkista. Kamisee namoonni beekan hin beekan jedheetiin abdadha. Kun amma laalame maal jedha kun namoonni beeytan hin beeytanii aanaa keenya jechuudha. Kun ciraa kun immoo dusitaa namoonni beekan hin beekan. Kun aanaa keenya jechuudha. Kanaaf haala kanaanin deemee suuraa kaaseen suuraa ganda warra kiyyaa jechuudha. Kanaaf namoonni hunduu fakkeenyaaf Itiyoo haaluma wal fakkaatuun bakka feetan barreessitanii Itiyoo Adaamaa
namoonni Adaamaatis kun haala kanaa isin fiduu danda'a jechuudha. Kun kun Gedoo geessaa karaan kun Adaamaa hospitaal. Okay. Kun immoo karaa Moojoo waan ajaa'ibaati, haappii ajaa'ibaati. Bishooftuu Dukam laalamee adda haala namatti tola. Addis Ababaatti ol na deebisee jechuudha. Kanaafuu kuni Adaamarraan kun Wanjii haaluma kanaan hin deddeemanii karaa kana qabatanii karaa hin wallaaltanii naannoo keessan ganda keessan deemuuf hin wallaaltan jechuudha. Walanchiti haala kanaan jechuudha. Ani amma naannoo Adaamaa gara Harargeen hin beeka. Adaamaa keessaan karaan kun ammas gara wanni deemu gara gartee Asallaa deemu gara Awaash deemu kun Asallaa deema kun Awaash deema na fakkaata. Kanaaf haala kanaan namoonni immoo naannoo sanaa ni beektan, sirriitti ni beektan waan ta'eef naannoo keessan karaa keessan hordofuudhaan ganda warra keessa hidhatanii suuraa kaasuu ni dandeessu jechuudha. Kun olaal Adaamaan asii Asallaan eessa jira? Kun Asallaan as jira jechuudha. Okay. Kanaafuu baay'ee haappii namatti toludha. Keessa galuudhaan Awaash kunooti ilaala akkuma nama isiniin jedhe Awaash guddisnee ilaaluu dandeenya. Laga Awaash illee lakkatti qaxxaamuree deemu kun laga kana keessa deema jechuudha. Lagni Awaash achi booda yeroo ceetitti kunooti. Amma fakkeenya mi'eessuun naannuma kana baay'een fagaatu nan beeka. Mi'eessuun naannoo kana mi'eessoo annulee. Okay. Na haala naannoo keessaniitiin haala beektaniin irra deemtanii naannoo keessan ganda keessan barbaaddachuu dandeessanii kana fakkaata. Haappiin baay'ee namatti tola. Itti fayyadamaan isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Share walii godhaa. Subscribe, like godhaa yoo isinitti tole walii dabarsaa.